Katule dhaqee bakka guyyaa sanii dhaqee screenshot godhee agarsiisuu hin danda'a. Kan dhugaa kee maal si godhe hattuu siin jenne obboleessoo maqaa kiyya attaaki godhee siin jedhe egaa isa amma jette akka baasuu hin dandeessa jedhe malee. Okay, fide jira obs. Burqaa dhageettee burqaan dhagaa jirta. Dhagayaan jira fide jira obs haa fide. Burqaa. Dhagayaan jira. Okay, haasaa kiyya dhagaye. Okay, na dhagaye waan siin jechuu barbaade ani waan takka isaan jenne yaa'ii deemaa jiru kana nama ofeenna maqaa kiyya attaaki godhini sintuudha jennaan haa hisaabnu jedhee miti. Hisaabuu yoo barbaade herreega qulqulluu guyyaa san bu'e kaan hisaabe kana gadis ta'u sanii olis ta'u akkatti guyyaa wajjin baasuu hin dandeenye kun akkaan kadheen gadda uummataa baase kanatti himu. Kun amma ina gaafa 700 guyyaa araadaati kan nama baase kun. Ka guyyaalee hin gaddallee ka guyyaa durallee guyyaa sadii mana kiyyatti guurame akkatti isinii fiduu danda'a jechuudha. Inni illee guyyaa wajjin dhaqee akkatti as bata maaliif barbaachise? Atu tammee kaane hoo bidee kee sana booddee nama barbaadu hisaaba goona jennaan lammaffaa miti asa dabbali maali rakkoo jiru jira moo inni akkatti kaana kan kee asabnee kaana asli kan kee asabnee kaana doolaara 2,200 fidan. Isa keetiin dinnan nan galchuu isa sebeeju isa ana biratti isaaf deegaate asabeen kaa isa kaanitti hin deebinaa. Isuma sibiraasan Laale. Asli sabari bakka miti dhagahi maali warra maayii isuma san akkanatti bakka gargaarsa irratti guurame istuudiyoot godhii fidi guyyaa wajjin sin jedhe maali dhabde haa hisaabamu jettee mi akka nama kadheen gaddaa fide kanatti deemi guyyaa san dhaqii lakkaayadhu fidi akka istuudiyoot godhi situ jedhe maal jedhe Eenyu akiboonu asli. Suuda har'a lachuutiin ullaalla obs. ati burqaa waliin hin guurreemi dhaabbadhu jarri walaa gaafattu burqaa billaalee. laala akkana godha amma jarana warri galsirraa kun afartoos isin ilaallatu burqaa adde rashiida kaliifoo een hundi keessan haqa baruu barbaadda yoo feete ani galsirratti hirmaadhe malee No, achi si achi kabiti gad buti te kucho. Lafa gad kara lafa. Kara lafa eywa te kucho ga putre. Ela. Eywa kasidi sia achi radiam te ko. Woi asid ofini achi ofiti ko namni arkoi. Mube. Kuno mulatu. Okay, yalla kasi eywa akana di sono. Meka jedha. Kuma di baburi fi Lakki boo sadiimaa kana boo. Diimaa kana. Diimaa. eywa saddeet kuma di saddeetii fi 700 Kuma saddeetii fi doolaara kuma saddeetii fi. kuma saddeet Saddeetii fi 799. La. Sagaltamii. Shantamii sagal. sagal Yoo barbaade kuma saddeetii bakkuma jirtan kuma saddeetii 700 shantamii sagal akkan tokko jettanii yalaala 58 dabala tokko jettanii Kodhaa kanas. doolaara 5,000 fi 800 fi eywa doolaara 5,000 fi 800 fi 700 Kaasii bira jira. Kuma shanii torba jalan. eywa 5,000 fi 700. Fudhattanii kan? Walirra nooyidaa eenyu nooyidaa hojjira? obsa barreesi obsa Asliin jedhan fide laal. Inni kana mana jamiilamaaf 600 nattasa bedhiiseetanii isa asliin barbaadu fideefi. Yoo inni immoo akkasatti akka asliin fidetti barbaannetan immoo nuti qabadha. Yoo immoo akka asliin fide sanatti barbaannetan immoo akkas godheetanii isinii fidee jechuudha kun. okay Dudduba kaadhuwattan immoo akkas godheetanii kun
Kun khagite takatre. Kun khagite. Oi ganada bakka afriba. Bakka afriba. Ya gol bakata. Ayye. Bakka afri sini bau qaba. Tole. Kuma shani dibba saddeetiif torba tokko. Nisilamu meeqa? Obsi achumarra nu obsi. Obsa. Barrees. Kuma saddeetiif warri hisaab lammaffaa dhaqu. Gargaarsa barreessaa jira dhiisi. Gargaarsa lama fudhatteetta walii jalaa safaratu malee kuma saddeetiif dhibba torbaa shantamii sagalii fi kuma shanii dhibba saddeetiif torba. Si gaafatamummaa naaf fudhuqa. Sarrakkoon qabu warra kaashaafi dhiisaati kaasirama godhaa malee kun amma Isaan maali kun gaafatamaa naamiti kan bira jirana. gurqaa na dhaggeeffadhu Mubaarak. Babiyyaa gaafatamummaa na fudhaa jira jedhe Oromoo si amana. Kalas Oromoo si amana. Sannaa fudhataa dhiisi. Asli si teera. Obsaa biraa nuu fudhata. Kanuma wal nu taasisu rakkoon qabu wayyee eegasii bira jiraatti kanuma wal simsisi amma bar kunummaanu hirreeni ati baasaa jirtuuf ati galchite wal simaan jiru ati kuma diidamii tokko kuma diidamii wayi diidamaa fi 892 jette hirreeni amma uummanni dhahaa jiru immoo kuma diidamii lamaa fi saantima 66 jedhe. Inni paayipaalee citu inni gara baankaa itti dabarsamu ganaa isaa. Paayipaaleen dhibba jaha murata. Sabur. Erguu qofti immoo dhageessa kuma 21 kan galee jiru kuma 21 buleessa. Kuma 22,666. Eeyyee kan galee jiru immoo kuma 21 buleessa ko. Kuma 21 gale. Biyya. Akkanitti gale. Biyyaa barbaadanitti. Sa'aatii barbaadanitti kana qofaa miti. Ka duraanis yoo jiraate wanti na bartate na biraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Asli deebiin kee maali amma? Galatoom ulfaadhu. Thank you. Kaashappiin zeelii ጓደኛኬ giftara keenya abbaan biyyaa gaafatamu baate mun baane. Salaamu alaikum. Kana booddee sin kaasa. Gaafii adeemsaa wayii gaafadhu. Hin gaafatin ni gaa ammaaf waa takka hin gaafatin. Lakki gaafii takkaan gaafachuu barbaadeen. Warri koomeentii jalatti hattuunaan jedhatu tan qiyaamaa fuuldura. Gaafii takkaan gaafachuu barbaadeen. Fakkeenyaaf akkaawuntiin kun lamarratti gurra tokko abbaa miliyeenaati tokko dhibbaaf. No more question. Buon boy namni se waraba. Namni kanya nama rifata bota. Boy sare. Lal Oromo akka baqa wal balleessu. Boy ma Jadi ba dunyanya. Gwana ma baru tijini. Baga sinjani boy. Baga teji. Oromo gabate hak asani garsiise ifa baase set bagabar haga baase set. Hatu namni mala jala tere kana ngai sabut jiru. Isa me isin ma ousan dubisa. Aye obsadifni. Atu darre yo boci darre atu darre. Boy wa biro bal bocha. Mubarak asante magamadu qabda male wani sibo chisin jiru. Yala to falmate mali. Khalifa kana ka tadbiya bar sagale khalifa kana ka tadbiya. Burka obsi. Waan hin jechuu fadhu isinirrallee beeku galatuma asitti dhuftanii kanatti gartee mana kiyya ifa mana feemasaa kan ta'in kanatti dhuftanii kana na biratti argamu isiniif dura galatoomaan isiniif yaa Oromoo. Waan gama baatanii amma dura wal komachuu turtan har'a Mubaarakis kun ofidee ifa bilisatti akkaawuntii isaa jalarraa kaasee alanga gubbatti isin amansiisee jira jechuu. Hayni keessan kan Mubaarak biyyaa fe'oo kan jiraatu taate. Nan deema dhaggeeffadha. Ani dhaggeeffadha. Nan dubbadha dhaggeeffadha. Ani gaafan gargaarsa godhu akkaawuntii abbaa irratti malee mucaa Somaaleedhaan hangafe. Eessattuu kan gargaarame Mubaarakiin bira wanti. Mubaarak
مبارك دقاي مبارك دقاي Wanni lollamtan hundi keessan. أتدامي تايس أنا قاعد كذا دبنا حمدو كذا دبنا Warra jala deemtanii hattuu jalqabaa haga xumuraatinaan jalaa turtanii hunda keessan qiyaamaa fuuldura rabbiitti wal gaafanna. Yoo asii jiraate dhageessanii hattuunaan jettamii deemtanii. Manaa miti hattuun. Hinanne. Kanaafi ammas waan barbaadan jedha. Baga haqni kiyya naa ba'e Oromoon kun bisa dhiyeessaniitu galatoomaa ulfaadhaa turtiin kennan waliin asumaa jechuudha. Asumatti dhumate. Obsi mube. أبو من جانة تاني كانون دربنا كا مبارك دقيفت أن دقيفت أنا بوليس كي حتى لسين جنة نيات لسين جنة غافات سين جاي يوم مبارك نياته أنا نيات سين جري حساب نياني رجع دفيكات بوليس رأينا كنيني أنا نام تقول راكم كابو أو بوليس أوفي تيمتي دعارتون إسحاق نارابزا يعني أو بوليس له abbaan fedhe yoo fedhe biyya kana jira masri illee natti habaasu narra biyya beeka narra mallaqa qaba narra qaama qaba abbaa qabeenya suuraa rakkoo miti garuu asirratti wanni naa hubatamuu qabu jira dhageeffadha na dhagaya modii sararraa maal goraa miti asirratti wanni naa hubatamuu qabu mubaarakiin ati hattuurallee hin jenneen waa takkallee hin dubbanne girgirri amma oofamaa jiru kanallee keessa jiru ani maqaaki attaakin godhini jennaan hisaaba hisaabnu hisaabi jedhan hisaaba hisaabbate akkana irraa hafe asli dhugaa dubbannu anaafati hiriyaadha hojjinnaan inni hojjennu. Ooma dubbadhu dubbadhu. Akkanaan jetti asi. Hojjinnaan ne hojjennu ne hiriyummaadha jedheetan malee shuutii jettee shakkii uummata keessa buufte. Shuutiin jira ka hisaaba nagarsiisi jennaan diddeesi garsiisa sanillee rakkoo miti. Jettee aannan adiidhan jedhamu. Anu wasii jenne. Jira iskirinshuutiin jira si garsiisu dhaqiidhaan jedhee ammaan ana maaliifati humna qabdaa birrii qabdaa maal jechuudhaas. Maal obboleessi kee baatii guutuun arrabsaan jiru ati gaazexeessaan arrabsaan. Akka ati arrabicha nageenye bani yee kamaraa. Na dhagayi mubaarak. Mubaarak na dhagayi bakka baatii guutuun ijoollee waloottan attaak na goraa turte dhagayi. Kabajaan sodaa miti obboleessu. Waan fedhe dhufa malee. Mallaqa ummata agarsiiftami allaqe kakana raafe waan isin dhoofaa turtan keessan jiru waan biraa wannan irraa qabaattu yoo jiraatte qaaman na barbaadachuu dandeetta baga mallaqa baafte kasani raafeen immootu asliin tarroolee hin nyaatte siin hin jenne hattuu siin hin jenne digalee miti sittin dubbanne ana seenee bakka deemtutti maqaa kiyya attaakiin godhini dhiyoo kalee rabbii sodaadhu na dhiisi jennaan mali luutitti tolee naan jedhu kaleessa meeta kittiin deebii haa deebiftu asli makillee jennaan dhufee wanna san dhugaa godhata jedhee hisaaba baasii siin jedha hisaaba baafte baga baafte kasanirraa hafeen jechuun namuu nama jaalatu qaba naan akka kee obboleessa humna qabu deeggartoota gurguddaan qabu warri Ameerikaa jiru ka Kanaadaa jiru wannoo jedhu qabu biyya takka jirra mootu yoo dhimma dhuunfaa dhimma waa'ee gargaarsa wallooti kana irratti narraa qabaatte biyya tokko jiru wal faamuu dandeenya. Kasanirraa hafe olii gad deemtee gasti keetira ol naqattee maqaa kiyyas nan kaasin sin beeku nan beeytu allaqe kanuma. Attaak maqaa kiyyan godhin reefillee akkanas hin jedhan bakka deemtutti maqaa kiyya attaak hin godhin abbaa feete gargaarsisi abbaa feete dhiisi mafteeno. Simeen imdaad taanasaa girgirrii miidiyaa kanarra laaltee sitti himaa jiraata. Ansi tuqaan jiru si kabajaa jira maqaa kiyya hin kaasin sitti himaa asli waan akkanaa naasayin kanaan durasi waan akkanaa miidiyaa irratti jettee naan iyyee guutuun deeggartu mubaarak asli Afora ila warija isabni wal qorqodu bijinin kabu hamne jiru isaba wal tisabtan amale tifu wal tisabun kaisan please wal attacking godina yo girgiri kana kaisa warkatu fetan beene yo kan faayda isni kasira ammo islamen yole namni isin durati flalu nama gurguddaada nama ija ummata kanati attack wal godina please wal kabaja obbole yenisin afora ila isabni motu isabni kanyi miti Rabbi berarti lebar bagi sada adisa Rabbi isabat pi itti korkodun ini si korkodun kuri itti warakota kangkap ammo obbolon mante isan saibun mante isan itti ulille wal kabaja
Ilaw bir kayak sentara mati sin wajin ya tani sahib da so asli nama kan asli nama maka aku tutut ta jadi duga ada asli tu kira maka ke mal itu tutut teo jete ati sibil bilti ngaga bacu anyondo go gore maka ke live itu tu ke ati mo boleh sanar rangga pa bil bilte mubarak malik live itu maka aku antati tu jete indan desa amma simmo wonta maka ke wa mefi Dulan narratibana mejiru sana. Sira mubarak mali yang kada mali lu Rabbi sodatu dubbi kana kesan jiru ani. Rabbi si ume sodatu makaki yang katin sinjara bo sinjara mali lu bata. Ibang bita. Dulan narradi majiru kana. Tayyib Rabbi onti mazu kira boleh so barat Rabbi nu chas de bar. Ani bala narradi mujuru. Nama to ko kubang kamnu. Makaki yang kasini sinjara asli dulan narradi majiru asli kuno sittani majira dulan narradi majiru arba kana hunda. Situ dua anjir orang sinjeru. Anis bija tu kocok jintae, gas tinggal cocok jintae tani. Yang ada tere di raga apa tu? Lucu ada ke selisal tu. Tokong kere di tibu igawa tu. Muncak kan awak jiran nyat eduke. Lucu ada ke sal tahatu itu warga injen nyat. Dua baju tak asli, dua baju tak sinjere mal tu lepas. Bolehlah. Sinjere. Dua banjiru sinjere. Sinjere. Dua banjiru.